Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Zeen YouTube walirraa bannee baga nagaan eedan isiniin jedha. Maashaallah tabarakallah hedduu badee jira. Haaluma jireenyaati inshaallah amma osoo gaafii diin islaamaa irraa wal gaafataa jirru addaan hin banne. Inshaallah walitti dachaanii jirra buleeyyan xiyyaa baga na eedan isiniin jedha asumaan inshaallah hundi keessanuu baga jiraattan jecha gara gaafii fi deebii kennaa kan jalqabaatitti deebinaa inshaallah. Gaafii deebii kenna kan islaamaa kan argitanii irraa waa barannu obboleeyyan xiyyaa zabanni keessa jirru kun zabanul aakhirii wallaahi namni du'ee malee dhibee isallee kan dhageenye keessa jirra jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan xiyyaa waan nu fayyadu barachuun diin hordofuun waa qabachuun nurratti dirqama akka ta'u isin jedha. Akkasuma gaafii fi deebiin kenna asumaan itti fufaa hundi keessanuu qophaa'a. Gara dhumaatti irratti immoo isiniif deebisaa isin yaalii gootan jechuudha. Yaalii gootan adda oguu viidiyoo kana dhageeffattan ni yaaltan jechuudha gaafii. Egasii dhumarratti hin deebi'a waan ta'eef achiin egasii hin argattan deebii jechuudha. Tokkoffaan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam maaliin nabiyyummaa maaliin argate jechuudha. Nabiyyummaa maaliin argate? Inshaallah dhumarratti isinii deebisaa. Rasuulummaa hoo maaliin argate? Rasuulummaa maaliin argate? Okay, inshaallah. Ammallee gaafiin biraa jechuudha. Nabiyyii fi rasuula jechuun garaagarummaan isaa maali? Nabiyyii yookiin rasuula jechuun garaagarummaan isaa maali? Inshaallah ammallee gaafii ni deebistan jedhee abdii guutuu qabaa. Yoo deebistan immootu gara dhumaati irratti isinii deebisa waan ta'eef deebii ni argattan. Keessanii wal fakkaatamoo waliin fakkaatu? Akkasitti yaaltan jechuudha obboleeyyan xiyyaa. Waan hedduu tokko nama fayyadu hundi keessanuu inshaallah akka yaalii gootan isiniin jedha. Akka waa barannu obboleeyyan xiyyaa isiniin jedha. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam gaafiin itti aantu jechuudha. Rasuulli rabbii yeroo samii bahan jechuudha maal fidanii dhufan? Yeroo samii bahan maal fidanii dhufan jechuudha. Hin yaaltanii isin jedha obboleeyyan xiyyaa gaafii. Deebiin isinii deebi'a. Gaafiin gayaadha kalaas. Inshaallah isin yaalii gootanii waa barachuun nurratti dirqama obboleeyyan xiyyaa. Yoo waa barannee borullee yoo duunee fuula rabbii dhaqnee gaafii naakirii munkar nu gaafatan jala na jabuu dandeenya. Yoo immootu osoma duniyaa tanaaf fi osoma homaa argitee faayidaa hin qabne malayaanii adda addaa jala fiinu qabrii yoo nu fuute rabbiin kenna yoo nu gaafate achitti waan deebisnu hin qabnu jechuudha. Waan deebisnu hin qabnu. Islaamummaa teenyarraa waa barachuun nurratti dirqama obboleeyyan xiyyaa. Isin galee dirqama nurratti ta'uu qaba. Islaamummaa tana rabbiin akkuma rabbiinuu subhaanahu wa ta'aalaa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جل ربي سبحانه وتعالى. مالك واني واينو من جد أنا قبرني ملي إلمنا ما كان في الجن اللي واينو من جد ربي أنا قبرني ملي قروا نحن ربي قبرها جرونا ممراس كان في والله كسارة هونغو هنغلن جد أمني كيس جرّا. Yoo immootu argitee haa isa gabbaru rabbiin uumeen isan gabbarin akirri kenna eessa akka ta'u isinuu ni beektan jedhee yaada. Uummata akka addunyaa faayidaa takka illee hin qabdu. Keerii takka irraa walii dabarsuu, keerii takka waliif dhageeffachuu, keerii wal barsiisuu, keerii walitti himuun dirqama. Nurratti akka dirqama ta'uu isiniin jechuu barbaada.
jabaannee diin keenyaaf haa hidhannu. Akkuma amma argaa jirtan tuffii keenya jechuudha. Biyya teenyatti amma maaltu ta'aa jira? Osoo argitanii nuti dura buutota keenya olumaa'ii keenya gubbaa sanirraa qabnu tuffii isaanii jechuudha. Subhaanallah, tuffii isaanii fidanii masgiida jala dhaabanii akkasitti diisisaa jiran. Kuni islaama walumaa galatti islaama Itoophiyaa jiru tuffachuudha. Silaa namni sammuu qabu kan sammuun yaaddu tokko dhaqee nama kana wanni argitee ka akka dura buutota islaamaa ta'anii achi taa'an ni beeka jechuudha. Kanaafuu dhaqee masgiidni kun akkatti karaa maalitti ijaaramee akkatti karaan irra dhufee masgiida kana asirraa siisinee bakka biraatitti buufnee bakka biraa yoo asii siisine bakka biraatitti ijaarraa akkam jettan hayyama nuuf gootanii jedhanii gaafatan ture jechuudha. Garuu tuffii diinii keenyarraa qaban, tuffii nurraa qaban nutti mul'isan. Kanaafuu akkasitti diiganii akka ijji keessan argitanitti masgiida lafaan dhadhayan masgiida meeqa muluu jechuudha. Obboleeyyan kee kuni of dhaba keenya fi wal dhaba keenya jechuudha. Dalagaan akkanaan nutti uffatanii homaa fidan jedhaniiti jechuudha. Walaakin osoo lubbuu teennallee du'uu taate wallaahi diini rabbii kanaa fi eenyummaanuu jechuudha. Nama islaamaa tokko ta'ee masgiida rabbiitiif kan hin quuqamne hin jiru. Garaan isaa inuma gubata jechuudha. Lubbuu ofiitillee wareegaman diin irratti wanni abbaan fedhe dandeettii fedhe haa qabu. Waan isa sodaatan hin jiru jechuudha. Kana inshaallah deebi'ee reefu san isinii deebisa. Jabaadhaa wanni kana kaasif haa jabaannu obboleeyyan kee. Masgiida kana akkuma ustaazni keenya rabbiin isaanirraa jalatu sheekana waar jedhan osoo nuti salaannee guunnee keessatti salaannee silaa sodaaf ittiin deeman. Masgiida nama 4 nama 5 kan keessatti salaatu. Yaa islaam maaluma akka maal ta'an illee hin beeku ani rabbiin haa qajeelchu. Inshaallah gaafii reetii isiniif deebisa. Tokkoffaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam rasuulummaa maaliin argate isiniin jedhe suuratul mudassiriin argate jechuudha. Yaa ayyuhal mudassir qum fa'anzir isaan argatee nabiyyummaa immoo iqra'aan argate jechuudha. Suuratul alaq rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam wayita samii bahan salaata fidanii dhufan jechuudha. Miraaja wayita bahan salaata fidanii dhufan jechuudha. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam